Bulemo sitimbule. Rugawa kayo dubat. Si Ivan kana kana dikana unda kubawali. Umandoro gutu na gene gajam. Wan kana chu. Namichi mujago da te simfura sinjera. Dubarti da gomom samuda ndes. Si ojimbulera mo imbulle. Si ojimbulera mo imbulle sodatin yojari si ajemna maltana abbabiyati araba sinjera di sodatin. Namichi si ojimbulemo imbulle. Ay, la kingule sama. Jechun yo sore samara bulle raru. Berwana kecima gue garan kiri garmale bukan. Si amate si ojimbulera mati? La sore samara bulle raru bukan. Bukan bacun sore samara bulle. Okay. Jimbula mera difama guddam mato. O jimbula mera wonni na sam nenjiru ba mali fi o jimbulle rajati dubbindu bino mamaka ila malla sasana ila sini gale ane wa doksu kana be kulan amma mutani imachu dadabde kana ko dera namen mana sana keessatti sagale wal jara turtan kuno sagale na ka kana ya mana sana keessatti turre fishi achi keessa gadi amma dubbaddo waqtole yaada tatkenna yodi si baka erga sindidde imachu didde jetani nan cufa faayilii kana viidiyoo isiilee dan kaasaa. Waan cufamu takkaa hin jiru hanga isheen biyya galtuttani waan dudduubatti jedhu takkaa hin jiru kan amaanaadhaani. Waa'ee biyya galuusii kan biraati waaqtolee xiqqittii irraa kutee galchuu danda'a abbaan barbaade amma an kutuu hin danda'a waa'ee kanaa miti kan na dhibean. Mucaan kun wanta seeni namannee fi olfi kun kan wanta seeni namannee yoo mana sana keessaa baate qofa kan isheen amantu si galee hagga kana yoo ijoolleen liibaanoon jirtan intala kana ofitti nuuf fuchuu dandeessan jirtu. in abadan isheen hin dubbattu lubbuu kiyya ba'a malee ani uummata akkanaan gaafatiin jettin allee gaafan addatti waasii gaafadhu soo hin sodaatiseen. Oromoon na gargaaru hin jiru mucaa daa'ima kana irratti warri gastii irraa dubbadhaa meme qoyaati calluma jedhi maal wayyaa uummatu callimnee xiqqeetti irraa kunnee galchine guddaa isiiti moo hojiin bullee irra jettee mucaan himatteetti already hojiin bullee irra jette qaalittii bira teesse maala goonu siifan dubbattanu dhiisuu galchuu. Mube dubbiin ulfaatti jedhi mucattii yoo biyya galte ulfaan yoo biyya galte rakkoodha achitti immoo yoo liibaanositti namatti naafa kennamu jette jarri kun immoo hanga mila humnan qabanuu mucattii kanatti rakkoo hin dhufuu tarii mucattii kana ajjeesuu hin danda'anu ani waan anaasoo wallaale wallaa'e saara lubbuu obboleettii keetii fayyaa sii barbaaddachuu wayyuu biyya ormaa keessa yaa barba kanaaf ila maalinni beektaa waan inni ani waan kanarra dubbachuu dhiisnee otomaatikeetta kutamee biyya galee jarri tun waan iltu yaa jamaa uummata akkana maaliiltu hogguusee hin ifatti. Qaalichiin tala keenya wajjin bule kuni obboleessa qaalittii intala kanaati. Eddees hin jirtu obboleettiidha. Ela dhaggeeffadhu wanta kan sii kenna yaada mubaarak. Agaltuu haadhaaf abbaan akka isheen galtu barbaadani jedhaati gaafa siini namichi agaltu jedhe dhuguma mucaan kun kan saamiti yoo inni immoo hin galtu jedhe agaltu akka jedhe sila dhuunfaa keenyaan akka jedhe agaltu jedhe galtee naaf adeebitu jedha namichi sila nan fuudhaafaa jedha namichi. Maal agaltu erga jedhe waan kana ofiitiin hin dubbattiseeni si fuudha naan jedhe waliin bakka takallaa algaa takalla rafaa ture waan akkana ittiin dubbatti ammallee gaafa dhuma bukkee mana isaa dhattullee ani jette na asfaraarraati ogguma isheen silkii haasoftu ijaan nifatu sii galee yaani akkaataa isaan ittiin dubbatan hundaana himte yoo ati silkii naa dawwaltu baay'istee yoo daneessitee natti haasofte ijaanii waan aan jedhu jette hin sodaatti baay'ee sodaatti sii galee ammoo saara mucattiin kun obboleettii keeti miti. Ndubbattu yaan ofirraatiin sodaatti. Xiqqishuu fakkaatti biyyatti jaallee qabdi. Eegan faroodaatti kan jedhamu sana. Ani erga biyyaa bee waggaa 5 ani qabaattee dhiiste goggoon deemu biyyaatti daa'ima mucattiin tun sii galee. Okay erga biyyaa achi deemte hangami ji'a meeqa ulfi kun ji'a 7. Ji'a 8ffaa kana keessa jirtu bar akkuma dhufteeni wanti tun sii galee. Ila kan gaaffii natti ta'e maalidha beektaa? Ila. Hojjammaruma kaasee sanitti hima mucattiin tun biyyarraa gaafa dhufte siistariin xiyyaa tun jechuudha. Utuu isheen ilaa kan gaaffii natti ta'e utuu isheen dhufte ulfi kun ji'a 7 akkamitti iqaamaa biyya sanaa namni tokko utuu meedikaalan seeniin akkamitti iqaamarraa dalagama. Namni tokko meedikaala seenu malee biyya eessaati kana ayidiin namarraa dalagamu. Namichi maal jedhe ayidii irraa dalagsiisee jira. Birrii kana ayidii kana kaffaliitu iyyuu tikeetta irraa kuti siistarii kee yoo barbaadde gashinaan jedhe kafiilli dura biyya irraa ishee fide jechuudha.
Ani immoo utuu wanti kun biyyatti Ela ta'e ummata keenya wanta sirriitti mataa miilaan kan walaa mucaan hojiin bulteetti tokko jedha. Billaan baatame fuuldura waan dhaabatame fakkaata. Waliin haasofnaa jenne ishii waan sagalee siin dhaggeeffachiisu ishii waan siin naan jette. Waliin haasofnaa fi diikottuun jedhanii erga siin mucaan hojiin bulee dhatte kalaas laayivii irratti naa fi diikottu Oromoo naa murteessu jennaan ishii naan jettee kaate waan isiin jette sagalee dhaggeeffadha. Ifama sagalee Kala jalqabee. dhaggeeffadha. Ani Laayivii fi diikottuun jedheen ishii waliin jenne erga siin bulee dhannee siin jettu kalaas obboleettii koo siin laallatu wanti kun kan hojiin bulee sii miti calluma jedhi intala naa fi diikottuun jedheen ishii erga jettee kaate achumaan sagalee naa qabani laayivii akka hin galleela. Ilaala. ani biyya keenyaattis Ilaala. innaa ani amma laayif fudhadhee borsiifan bilbilaa. Arrammoo nagaan buliis dhiifamu bakka. Kanaafiyyuu har'a Maaliif sararraanii? Wayyaa mee saarraa? barbaadu boruma silkii kee fudhadhee siifan bilbilaa. Mi'ooti qabadhurraa obboleetti. Si ergameeran si ni kuffisan jechuudha. Uni osoo teenyee raatii nyaachaa jirru jechuudha. Raatii nyaachaa irra turre achi tiktookii irratti argine. Achi booda bakka gaafa arginu namni firaanis narriffadhee isheenis irrifattee bakka achi silkii kee namarraa barbaannee akka isaan nu laatan goonee silkii kee fudhannee achisii bilbilaan nurraa kaasuu diddiyaati. Achi booda bakka ergasii booda immoo ilgeen irraa kaastee immoo sirrii maani kanan fidadde Itoophiyaa irraadha. Ammas immoo kanan galuu barbaadu Itoophiyaatti dabra tikeetti qofa bichaan barbaada. Isheen immoo baay'ee na gargaarteetti. Bakka akka obboleettii isheettis maalis jettee na gargaarteetti. Kanaafuu ani Itoophiyaa galuu barbaada tikeetti qofa tikeetti qofa akka kuttee na gashitu qofa obboleettii kotti naa himu. Naa kutaa naa gashaa akka tikeetti qofa naa kuttani. Isheenummaa sirrii bakka xiqqoo maqaan ishee baduttis mufatteerti anis nannee osoo na gargaartu osoo mana ishee nyaachaa jiru gaafa maqaan ishee badus xiqqoo anis rifadheera. Ifama bakka kan balleessaa koodha kun hundiyyuu waan ta'eef balleessaa koodha kun hundisaa wanta balleessaa koo ta'eefidha waan ta'eef ifaman siniin jedha. Kun anatu biyya keenyaa fidatee dhufe waan ta'eef osoo meedaamii wajjin minaaminii wallolatee sirriidha si balleessaadha. Kun balleessaa koodha. Ammoo kanan barbaadu Itoophiyaa bichaa galuu kootti. Itoophiyaa bichaan galaa birtikeetti qofa. Kanan barbaadu. Birtikeetti qofa kanaa kutamee biyya galuu bichaan barbaada. Amma sirrii weessinitti isheen waa tokko hin goone waa tokko wanti naas hin jenne na gargaarte obboleettii kootti na gargaarte kaara qofaatti na gargaarte. Anaan kanan laayif irra galuun barbaada. Mucaan kun dhattee hidhamtee diqaalummaadhaan maaliin sobaan waa meeqaan dhattee hidhamtee mana hidhaa keessatti deessee jette Oromoon bori na komata. Yoon mucaa kana ammas immoo calliseetuun hin marammarsiisin utuu achitti jara kana hin qabsiisin galchee mucaan kun biyya sanatti hin deebitu. Galee namichi bilookii godha akkasii hin deebineef inni dhufeessee jiru jechuudha. Maal godhuu deebiti sila galtee? Laa yoo dafa galtee boru